fuunee akkam jirtu maatii miiltooteek har'a kan isiniif qabannee dhufne akkamittiin akka window kana yookaan immoo screenii kana spileetii godhan yookaan bakka garaa garaatti kukkutuudhaan itti fayyadaman. Kana jechuun fakkeenyaaf gar tokkoon wanta tokko gara mirgaatiin wanta tokko hojjechaa gara bitaatiin wanta tokko hojjechuu fi fakkeenyaaf mana keessatti daa'imman faana yeroo teenyu maatiin keessumaa abbootiin PC fayyadamuudhaaf isaan suur-sagalee garaa garaa ilaaluu waan akka qoosaa kana ilaaluu yeroo isaan barbaadanitti gar tokko qonnee fi gar tokko irratti hojii keenya hojjetachuu akkasuma isa malee fakkeenyaaf namooti pirogiraamerii ta'aniif immoo yookaan immoo shaakala irra jiraniifis screenii kana bakka lamatti kunneet bakka tokko IDE yookaan immoo text editorii garaa garaa fayyadamuudhaan gara tokkoon immoo fakkeenyaaf yoo web based fadhate browserii fayyadamuudhaan fi isa kana akkamitti akka gochuu dandeenyu wajjiniin ilaalla. Fakkeenyaaf waan kana browserii use browserii dha kun gar tokkotti akka inni naaf goruun barbaadan fakkeenyaaf gara bitaatti gorsiisuudhaaf kanaan qabeen amma inni mallattoo kana naaf fidutti akkuma isin argaa jirtanii mallattoo shaadoo yookaan gaaddiduu wayii amma inni naaf fidutti godha kana booddee nan gadhiisaa jechuudha. Akkuma gadhiiseen immoo windoota banamanii yookaan immoo wantoota babbanamanii jiranii naaf fida gara harka mirgaatiin immoo maal gochuu akkan barbaade naaf fida jechuudha. Fakkeenyaaf ani browserii kana asiin fayyadama gara harka mirgaatiin immoo text editorii kanan fayyadamuu barbaade gonte as gubbaarratti an kilikii godha jechuudha. Asiin wantoota hojjechuu barbaadu hojjechaan naannoo kanatti immoo output isaa ilaalaa deemuu danda'a jechuudha. Haala kanaatiifidha jechuudha kan inni nu fayyadamu fakkeenyaaf akkuma isin argitan asiin waan gochaa achiin immoo output isaa ilaalaa deemuudhaafis baay'ee nu fayyada immoo ammas immoo amma bakka lamatti qonne haala kana malee kan biraatiin immoo qooduudhaaf yoo barbaachisaa ta'e argame fakkeenyaaf ammaan kana nu fayyadamaa jira kana gara harka mirgaatti gochuudhaa fi windowdhaa fi harroo gara mirgaatti galagalee jiruun godha. Kana booddee kana immoo asii selektii gochuu nan danda'a jechuudha. Asumarraanii fakkeenyaaf immoo karaa biraatiin immoo kanaa si'achi dabarsuu gara gamanatti dabarsuu yoon barbaadameef immoo window bataniidhaa fi haroosa gara gamanaa goona jechuudha. Akkuma isin argitanii kunoo dhufeera asiin immoo akkas gochuu dandeenya jechuudha. Kana malees immoo bakka afuritti immoo akkamittiin qooduu dandeenya jechuu dandeessu ta'a. Bakka afuritti qooduudhaaf immoo fakkeenyaaf kana qabnee kana naannoo kana gochuu yoo barbaanne akkuma isin argitan shaadoo ta'eera hin gadhiifna. Kanas immoo qabnee gararraa kanatti finnee ammas waan ta'eeras hin gadhiifna. Deebi'ee immoo fakkeenyaaf warreen kana faatti dabaluudhaaf asiinis immoo gochuu dandeenya. Kanas dabaluu yoo barbaachisaa ta'e argame asiin gochuu dandeenya jechuudha. Akkuma isin argitanii screenii afur wal faana fayyadamuudha dandeenya jechuudha. Haala kanaanidha kan inni qoodamu. Deebi'ees immoo wanta inni kun yookaan immoo kun wanta inni irra caalmaa wanta inni nu fayyaduu fi yeroo baay'ee wantoota garaa garaa wal faana fayyadamuu yoo barbaachisaa ta'e argameefidha jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Chaanaalii keenya kana subscribe like share gochuu hin dagatiina. Sabaa himaalee hawaasummaa Facebook Twitter keenya like follow share gochuun akkasumas Telegram chaanaalii keenya join gochuun nu hordofuun bukkee dhaabbachuu hin dagatiina. Galatoomaa.